Sinillee dubbii keessa galchee ja'a 24 yaa'ii godhee coggaarraan na qabuurra dubbii godhee gartee ja'a 24 yaa'ii godhee egaa coggaarraa if madeessuurra egaa bilaashitti garaachina bilchaaturra yoon dubbii tana naan taane dubbiin tuniin barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya bakka jiraattan isiniin jecha egaa hedduu isinirraa tutturree jirra. Egaa dhiifama isiniin jecha egaa deebinee jirra egaa turtii dheertuu booda walitti dachaanee jirra. Salaamtaan teenya ta'onni irraa kaatee lagaaf gara qaxxaamurtee isin harka qabdu isiniin jecha. Deebinee jirra gaafunoo hordoftoonni umma aalim barbaaddanii na dhabdanis gaafunoo deebi'eetiin jira. Alhamdulillah baga jiraattan isinilleeni. Egaa baga nagaa taatanii nutis baga nagaa taanee nagaan baga rabbi waliin nu deebisee isiniin jenna. Haala jiruuf jireenyaa kanaatu nama kana dhamaasee gartee akkana nu goggodhe. Kanaaf gaa dachaanee jirra alhamdulillah irra caalaan gartee waa hundarra fayyaadhaa caala. Baga fayyaa qabaannee isiniin jaa akkasigaa salaamtaan itti fuudhamee hordoftoota kiyya sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota fi hordoftoota Ummu Aalim. Ummu Aalim bakka jirtan nageenya rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jecha akkuma beekamu kunoo ammaas deebinee jirra arrallee mana isaaniitiin jiraniis dubbichi gaa keessa deemu xiqqoo haara galfii harkanne malee keessaa bahuu hin dandeenye inshallah warra keessaa bahuu danda'ullee rabbi nu haa godhu. Ammallee naaf feerusumaatu waliin taa'utti jira inshallah isinis natti as deebitee na yaamtee jirti. Waan isin na yaamteef walumaa galattu isiirraayis gaarii baraa waan nu kennitee fi haala gartee waliin jennelleen akkuma jirutti ta'ee inshallah mee maaliif na yaamte? Ani waan hin siyaameef gurbaan kun bakka itti dhiisan hin taa'u beekta. Bakka gartee waliin mari'attee waliin marii qadaaddisanis hin taa'u. Amma jijjiirama yoo fedhe. Kanaaf an dubbiin isaa tun eegumaan mana galee mana gamasiisan dhaqee isinillee egaa isin dhiisee isin biraa deemee ciisee na keessa gayyaatee haati galtellee beekee deebi'ee duuba deebi'ee siyaamee haamuu qaba jee. Akkasii dubbiin haasawni sun hundinuu mataa na dhukkubsite. Amma anaafuu maangoon eeggoos gargalee malee walitti hidhee naaf yaartii isaa waliin hidhee achis deemee asis deemee maal godhee masruufa maaree fidiyennuun irraa nagartu masruufuma sanuu fidiyettuun irraa nagartu. Niin beeka xabiyaasaa waan taateef. Dubbii laaquunsaa waa hin oolamne dubbii godhuunsaa waa hin oolamne. Boodammallee dubbii keessa galee isinillee baaduu gisima sanuu beeke sirraa qaanfaddeeti malee waan wallaalee tumaan gaa siif beeka siin jee malee naa fudhatama hin qabaanne beekadhu dubbiin naallee qinfamne. Kanaafuu an dubbiin gubbaa kanaa hedduu tokkanatti ulfaattee na dhibdee jirti. Meegaa atis hanga tokko amala isaa bartee jirta. Lakki naaf jecha dhiisillee jettus tana gaan akkaan jiru beeku garuu jireenya kiyyaaf kasaatti fufaan natti mul'atu akka gartee dukkanaa fi halkan gartee rabbiin ni bari'aa fi ni addaan beeku kanatti hin beeku waan takkatti fufuu hin danda'u. Bilaashin mataa wal nyaatuun faayidaa ni qabaasi? Inni faayidaa hin qabu. Amma nuti yeroo dhufnee as teenyee waliin mari'annu waan hundarra walii gallee gatillee waan akka inni ta'e jira. Kanatti himte jechuudha. Kanaaf kana hedduutti maaltu jijjiirama wanni jijjiiramu ta'e biraa hin jirtu jechuudha. Inshallah isinii rabbiitiin beeki soo gidda jaan ofii jettu mi'aayee kaayoo diddillee dhagaa taatee darbamtaa jaanii akkas jaan. Waan hunda keessatti yaadaan of raarsuun, of rakkuun, murteessuun jechuun tilmaamaan hin danda'amu jechuudha. Osoo irra geessee jechuun waa hunda mirkaneeffanne jechuudha. Yaadaan waan fuula kee dura jiru teessee yoon akkana ta'e akkas ta'a kajuun of raarsuun gaarii miti. Nuti immoo kajennu obsigaa na an kaniin jechaa jiru isuma uumaan silaa
gartee jechuu qabu. Akka aadaa Oromoottis akka shari'aattis wanti ta'ee jira maaf ta'e yoo jennu nu dogoggora keessa jira khalaas dhumatee jira. Amma immoo akka inni sanka heeraan ta'us dogoggoraan ta'us tahuu qabu. Fakkeenyaaf namni yoo bultii takka jaaree jiraate bultii saniif maal godhuu qabaan heeraa fi aadaa keessaas jira shari'aa keessa jiraami. San godhuu waajibaa jechuudha. Kadabalate hoo akkamiin godhuu qaba kajuu sanii fi gartee dogoggoraawwan san ta'us dogoggorri irraa waa baratuunis irraa haala dogoggoraan dhufee nutuu harkaa fi ofii keenyaa waan beekne itti buunee jirra. Sanirraan sirreessinee immoo fakkeenyaaf amma walumaa galattuu akka Afrika malee wanna kun taatee jirti. Namnis waa namaan jaa, uumaallee waa namaan jaa, keessa dhufe dubbi rabbii keessa nu fide. Atis intaluma teenya, isiilleen intaluma teenya. Ka fuudhes jallatus qajeelus ilmuma keenya jechuu barbaadeeti. Amma bultii isaa tana haqummaadhaan lachuu taligee sossoosuuni waajiba. Nu bultii jaaramtee jirtu san diigii tana qabadhu jechuun hin jiru. Ulfaataa miiree. Ulfaataadha. Kanaafi siis waan si barbaachisaa sii guutee isiifis guutee inshaallah guyyaa tokko fi lama sadiitti illee yoo ta'e akkaataa danda'amutti si biraas isii biraas masruufa keetis walumaa galattuu waa hundaan isin lachuu danda'ee yoo jiraachifate bultii isaa haala osaan akkasiin itti buufachuu qabaadha beeka. Hanja keessan lachuu eegamee jira wal qixatti jechuu barbaadeeti. Kanammoo isinis waliin beeytaniiti. Jaarsa tabiraa qabaa yoo jaartii biraatis fuudhee jira gaafa beeyte wanni kun kabajamee akka jiraatuu fi akka dubbii waliillee nutti hin deebineef kateenye waliin mari'an. Kanarratti immoo ati waa sadinatti himattee waa sadeenis isaan jeetiin jira innillee kanaan jee toleniin godhaas kanaan ju'uus ta'ee jira jechuudha. Inshaallah isaas akkasuma ta'e. Yaayamee jira. Sanunda waliin kaayef. Waan sadeensa waan lafa kaayef dadhabsiisaadha. Dadhabsiisaa isa dadhabsiisuuf maaliif? Waan sadeensan godhee lafa tanaan kaa'u ni mokkora. Ni morma. Egaa yoo fedhe hin godhu fa'aa jeesse afaan garagaluu fa'aa malaa mire waan sadeensa yoo dhugumaan gartee inni nama bultii tiyyaa beesanillee adeemuuf taate sadeeniin anjeesan bakka tana fuula keenya duratti hattaa fuula hordoftoota kiyyaatii fi kasaatii fi kee duratti illee lafa kaayeti waan sadeensan lafa kaayeti khalas. Saawwan na dhibe namni yoo biyyaa ba'e aadaa keessaanii ba'a. No aadaa qabna beekaa. Biyyarraa baane malee aadaa teenya keessaan baanee jechuudha. Akkuma aadaa teenyattis heera uumaatiinis bulla. Inshaallah shari'aattis islaamaa mitire kabajuu qabna jechuu kiyya. Yommuu erga biyyaa ba'an aadaa keessaayis waa hunda keessaa ba'an jaan akkuma namni akka fedhetti haasa'u kana taate dubbiin. Nu ammoo yoo san keessa jiraanne akka aadaattis akka heerattis akka shari'aattis wanti kun waan dirqamaati waajiba jechuudha. Waan hafuu hin qabne wanti dirqamaa immoo abbichi waan dirqama kiyya je'ee beekee yoo hin godhu ta'e egaa inninuu mataan isaa rakkoo qaba. Rakkumaaf deema malee hiikkaaf hin deemu. Nu ammas sana laalee jarka ijana magartu ketteroon daannaman dhufanii jette duuba akkana waliin sana achi laalee arku jira garuu gaafa waan san inni khalafa qabu ati isa yaadaa fi amma waa sikkajanii deemu kana magaalaa lama ikkichaadhaan naasa'inatti atis yaadaan haasa'uun gaarii miti taate wanni taate daadarkaa hedduu keessaas dabarri as geenya alhamdulillah inni guddaan fayyaadha. Sinundu ijoolleedha. Ammallee inshaallah sin rabbii deema. Garuu yoo danda'ee godhe atis haadha mana isaati. Sanis kana walii beeytanii walii kabajanii
hanyi keessan eegamee itti fufsiisuu qaba. Yoo kana hin godhu ta'e nu bar wal bira jirra bar ammaas asuma jirra. Si galee ammaas hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf namni biyyaa kun akkuma tokko fakkeenya ani inuma na dhibaa dubbiin tun. Amma viidiyoo ishiin michoonsa waraabduu fi inni walii waraaban takkaas giseen arku yeroo takka maal nukuun biyyaa baane malee aadaa keessaan baane faa lubbuun naan jetti. Maali ani akkana je'eetiin ilmaan isaatii walii maarree godhee akkas fayyidoo akkasii faallee arkeetiin jira beeka. Ani hunda ni nuban. Amma immoo dubbatan ilmi isaa waan arkin hin jiru abaarsaa ilmaan waan isaaniitiin jiraatanii waan siitiin jiraatanii. Abaarsaa laala amma kana haasa ibsiin hin jenne garuu kunuundi hin eeggamu nurraa. Waan nyaata gadi ilmaan kiyyanaa. Amma dhiisi. Atis fuudhee jira isiis fuudhee jira isin lachuu haa. Bultii isaatii jechuudha. Waan barbaachisaa ta'e isinii godhee isin jeesifnaan dubbii fi yaa'ii nurraa dhiisii isin jechuu barbaada. Isa kana hubadhu. Kanammoo yoo inni hin goone isaa dubbii deema gaa. Inni nuun godhuun hin beekan. Waa sadeeni nan jeekan. Kiraa manaa kan ji'a sadii kan. Sanni ilaalla gaa. Ilaalla. Masluuba kiyya waan gartee ji'a sadii qofaa miti masluuba kiyya waan ji'a jahaa edaa dalagaa maallaqa ol katamaaree na godha mirra na godhan jee gartee edaan talaa geessu jiru san. Masruufa ji'a jahaa waan ji'a sagalii masruufa san lafa kaayet achi booda araara kiyyallee fidee waaniin an xalabadhe araara kiyyas akkasin lafa naa kaayet sanii booda. Amma reefu ji'a sadii jetta yeroo sanis ji'a sadii jetta amma tanaas deebitee ji'a sadii ji'a jahanaan jetta maal jechuudha. Eega fuudhee inni masruufa kanarraa mammeessu jiraanni eega fuudhee wal inni kanarraa mammeessu jira. Bakka dalagaatiin maarree nan godhan dhorkatan maarree janiin muran maarroo janiin muran mirroo janiin muran edaa inni sababni inni kana sababu intalatti guuru jira. Kana hundaa'u lafa naa kaa'u qaba. An dubbiin isaa inumaa lakkalakkaan amma edana gachiisee irra fugaa lakkalakkaan na billiqaa deemti. Dubbiin isaa inumaa lakkaan gachiisee na gayyaa deemti. Amma nurraa ani amma kanin siin jiru sii galee dubbii guddoo takka qabnarra hojii xiqqoo takka qabnaa jechuun santuu irra bareedduudha. Garuu wanni taatees taatee jirti dhugaadha. Isin ammaan tana jaarsa jaartiirra kan wal beekuus hin jiru. Amala waliillee caalaa wal beekuu dandeessan inni sirrii. Har'aas nu waanuma jechuu qabnu jechuu jirra. Boruus haalli fedhe yoo dhufe waanuma jechuu qabnu jenna. Tabiroo finnee jennu haadha maleettiidhaan deemnu hin jirtu jechuudha. Nus kan jechaa jirru ammaan tana wanni kun taatee jirti. Ani akka numaafitti wanni hin jechaa jiru waan kun ta'ee jira erga ta'e hanya keetiis kasiitis eegamee gartee walqixxummaadhaan adaalaan guyyaa achi deemus atis beeytee fi guyyaa as jirus isiinis beeytee fi kalaas bultiisaa danda'ee duraanuu fuudhee miti masruufaa fi waan barbaachisaa ta'e hunda godhee kalaas fuula duratti ceesisuudhaaf irratti hojjechuu qaba hajuu bariin keenyaas kanaa jechuu hamma jirus kana. Kanarraa hafe kanan godhu waliiniin qarqabee waliin nannaqee akka duraanii deema yoo jee kana yeroo sanis nu waan jennuuf waan goonuu ni qabnaa jechuudha. Waliin jirraa miire. Amma guyyaa sii qabee silaa guyyaa niin qopheessite. Guyyaa hin qabne rarraa'aadha wanni. Rarraa'aadha. Garuu wanni kun dirqama itti meetiin jira. Yoo dubbii fiduudhaaf deeme keessa ciisuu danda'a. Dubbii fiduu deemnaani dhugumatti bultiisaa lachuurraa haajaa yoo qabaate inni fixuudhaaf ni fixa jechuun abdii qabaa jechuudha. Yoo ammoo keessa ciisuu deeme egaa dubbii fixuun deemu dubbii fiduu deema sanis numa ilaala. Waan akka dirqamatti kan nu qabnu fi yookaan akka dirqamatti dubbachuu qabnu tanu barbaachiftu hundaa'uu dubbanne jechuu gama keenyaan isatti simnee jira. Fuula isaa duratti hime kanaan jettees wayii isaa miti bi'a. Kana jettee kan dhiyeessuu qabdaa jenneeni okkee jee mitiire akkaataa itti dhiyeessuu fi saffisaan waan kana xumuree karaa gartee jireenya isaa kan duraan waliin lallaaqee kana sirreessutti ceehuun isarra jiraataa jechuudha kana isarraa eenyu. Rakkoo takka illee hin qabu je. Atumti maasii karaa waan birootti akka hin deebine kaan wanni dhufees waliin mari'adhuu fi haala waliin taane waan beekuuf haala keessa ture. Mumichoo sanii nuun beekuumi.
garuu isilleen balma keenya akkaaf akka malettuu jechuu barbaadeeti. Akka dubbitti atis hin seennee tasgabbiidhaan wanni kun amma karaa nurraa qabatee bultii isaa danda'e akka jireenyi fuula duraatti haa namni tarkaanfatuu danda'utti akka deemnuufis waliin mariitti waan kana si waliin mari'adda jee dhufee sitti dubbadhee jechuudha. Akkaatis dubbitti hin seenne dubbii birootis nutti hin kaafu. Suni rakkoo hin qabu. Ani ammas maaf jecha waan hin julleen qabu ammas hogguun yaada jijjiirees garagalee ammas yaadan harkaa dhooyta. Yaadan harkaa fute jirtaa miire waan hin dhufeef hunda nafa isaa ganna kun jirtaa mi. Amma waan kana hundaa'u si turraa masuula sana durillee sumaan masuula ture ammallee sumaa turraa masuula si beeka akka godhu. Kanaaf awwanni xiyya gaafa dhufee bakka tana gattaa'e wannan je sadeenu dhufee bakka tana yoo gattaa'e haasawaa isaa wajjin ni qabna. Laafinni waan san hin jiraanne haasawaa wajjinis hin qabnu jireenya wajjinis hin qabu. Hanga waan san fedee lafa kaa'utti haa jiraatu manni mana isaati. Eessaa deemtaa eessa deemtaa fedhu mana isaa sanis haa dhaqu fedhu haa taa'u. Khalaas akka waan namni na bira hin jirre an qofaatti ni filaalaan. Hanga wanni hin jiru guutuun dhuftee bakka tana lafa teessutti. Akkasitti hin beekanii akhbaara waan jiru asumarraa natti baafadha ammas. Isa dubbisii waan inni juulaani intalas gaayaa miitu maga waan jettuun siif beeka. Intala saafi dubee. Intala sun isaa wal isin barsiisu. Wal isin wal baraadha. Wal bartan malee akkanumatti dubbii namaa akkanumatti seerteetuma dubbachaan oolin atisi. Intalaanis wal bari waan intalti taasises laali. Nu baafti moo nun baaftu intalti boodatan tumtu sammuu ooltu intalti akkatti nama barbare nyaatee wanta waan fakkaatti. Tumaa maaltu tumaan hin jiru bara. Intalti asumatti callan godhini yaan hin beeku. Asuma bakka tana kan nama callan godhini. Callaati si gootuuf hin jiru asillee hin gootuuf hin jirtu. Lakki anta namaa ofirraa yaadu jiraa'u. Gurbaaf intalti ol harkatanii ummaan tan waliin haa'ee yaani. Beekaa ofirraa deemi matis karaa gandaati. Ayye nagaan turii ati khalaas. خلاص قال في الرادي مش دراري أتوس تعبيتي أقصي قارد فتوت خير يكون وإنه ترى ترخنا إيجا دبي واحد تقيس دبرة ربنا يسكيني أما اللي يكونوا مثلا اللي قبل خلاص هاي خلاص ده اللي